السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني كم جرتو ماتي وان channel ناتو ولو يوتيوب بقنا كانتن gara channel kiyya isin jedha channel kana irratti jechuudha kan video waa'ee jechuudha walloodha irra baay'eedhaan jechuudha kan irratti maxxansaati jiru video kana irratti haa maxxansu malee view gurguddaaleen argatu hin jiru kanarraan kan ka'e jechuudha anilleen video baay'ee maxxansaati hin jiru jechuudha akkaataan keessa jirutuun xiqqoo busy dha jechuudha busy nama godha inshallah kanaafuu jechuudha mee video kan dalagu taha video waa'ee ummata keenya akkasuma kaaba walloo irratti ummanni keenya kan halkanii guyyaa jechuudha ibidda keessa jiru kan jalqabameeti jiru jechuudha lolleellee kan jalqabameeti jiru gara harxummaa furseetiin jechuudha yaa ummata keenya yoo dhugaa walitti himne jechuudha walloon tun ibidduma keessa jirti walloon tun guututti ibidduma keessa jirti asiin affaariidha asiin amaara yeroo tokko affaarii yeroo tokko amaara kan sin ajaa'ibu dhiiroo ajaa'iba jechuudha wallahi wal quba qabadha haa ta'uti tole gaafa isa gurguddaa kana jalqabame quba qabaatan hundinuu warreen itti fayyadamtoonni social media hundi jechuudha quba qabatan haa ta'u malee gaafa jechuudha nami takka nami lama nami karaarra zirafame akkasuma immoo balaan takka argamte waan keessa jirtu nami guyyuurraa mana hidhaa guurramu kana ka mana hidhaa jiran kana jechuudha kanaaf sagalee ta'uu irratti jechuudha baay'ee takka duubatti haftanii jirtan keessaa qeerroon walloodhaa jechuudha baay'ee takka keessatti duubatti hafoo jechuudha duubatti hafoo gonkumaan jechuudha irratti dalagaa hin jirtan ummata keessanii social media isuma qabdutuun social media dhabbaleessa social media isuma qabdu kabraatii miti ka qabdutu social media ummata keessanii sagalee taha seenaa irratti hojjedha seenaa galmeessa yoo dhugaatu seenaa galmeessuu qabu kanaafuu jechuudha ummata keessan quba qabaadha har'a tole waa'ee qorii keessarratti qoritti jechuudha kan qorii jechuudha fa'aa harxummaa fursee qorii jechuudha kan irratti jalqabame jechuudha anilleen kan qoradheetii akkaataa isaadhaa kan isin biraan ga'u ta'a kanaafuu isin keessa gadi bu'aati guruppii adda addaatu jira guruppii baay'eetu jira social meediyaan guddateeti jira guruppii hundarratti sheer waliif godhaati wal jajjabeessaa wal quba qabaadha akkuma duraan tokkummaadhaan lolaatii turresan jechuudha tokkummaadhaan akkuma injifataatii turresan ummanni keenya jechuudha gaafa kamiseedhaa jalqabame gaafa dawweedhaa jalqabame gaafa jiillee jalqabame makkannaa guruuraa jalqabame san jechuudha tokkummaadhaan kan walitti fiigaatii turresan jechuudha kan akkas godhaatii ture hoo kan jechuudha geemii gurguddoo akkasii taphate jechuudha warra Suud Arabiyaa jiran abalu jedhee himuun hin danda'a warra Suud Arabiyaa jiran dinagdeen ta'e akkasuma jechuudha hamileedhaan ta'e sagaleedhaan ta'e kan quba qabaatu asiin lola asiin hin lolina asiin jalqabame asiin dhaaba gara san diima ka jedhu turan jechuudha gaafa faannoo fi liyyuu haliin gondarirraa wal guuranii dhufan san jechuudha ummatuma biyya alaadhaa jiran keessaa Suud Arabiyaa jechuudha ummanti sun guddoo sin galateeffadha jechuudha maqaa chaanaalii maatii chaanaalii naatoo walloo yuutuubiin jechuudha guddaata akka sin galateeffadha amma hoo kan godhaa jirtanis nama boosa haa ta'u malee baay'ee takka duubatti haftanii jirtan isinumti social media qabdan kamiinuu ummata keessanii sagalee ta'u gaafa isinis gaafa lolli jalqabame gaafa dhukaasi jalqabame meeshaan gurguddaan dhuka'e gooti meeqa dhabame warroonni dinagdeen bira dhaabbatan sunis gaaf garii hoo guruppiin hundinuu akkasuma wanni hundinuu calii goota meeqa dhabnee akkasumatti teenya jechuudha tole haa ta'uti ummata keessan kan mana hidhaa kamisee keessa jiru kan mana jechuudha adda addaa keessatti hidhameeti jiru aanaa haga godinaa jechuudha kan hidhamaniiti jiran kanaaf sagalee ta'a ka sagalee ta'uu danda'us warroota biyya alaa keessa jirtan kana hunda jechuudha warrootan kana jechuudha yoo isin hin iyyatin jechuudha ollaan isin dirmatu hin danda'u kanaafuu waan kana itti yaada amma ka diimaatii jiru jechuudha faannoo fi
Abiy jidduutti lolli dhukaasi gurguddaan jalqabameetee jira jechuudha. Dhukaasi gurguddaan jalqabameetee jira. Dhukaasi jalqabame kun hoo dhukaasa akkamii? Abiyyiin kumaandi booksii labseetii jira jechuudha. Ka hidhee ka ajjeesee jira. Akkasuma immoo hidhuu qaballeen fixuu qaballeen yoo dhugaa jechuudha faannoo tana jechuudha. Loluu barbaade jechuudha ukkee irraa kaasuu danda'a. Kanaa miti uummatuma walloo jechuudha. Uummatuma walloo hidhachiiseetuma karaa jirtaniin itti muddaa yoo jee wallaahi qeerroon hudduu jala dhoottee sami kaafti. Kanaaf jechuudha lolli ka deemaatti jiru Shaaroobii fi Dabra Birhaan keessatti ka deemaatti jiru jechuudha. Dabra Birhaan, Shaaroobii akkasuma Dabarsiinaa gaara gurguddaa akkamtu jira gaara kana jettuu jechuudha. Kanaafuu gaara kanarraa isaanis dafanii akkatti hin buqqaan jechuudha. Nin beeka gaara sanii. Kanaafuu jechuudha lolli kun kan dhaabbatee miti kan itti fufuu lolichi lola akkami? Lola sargiiti moo lola 4 kiilooti ka jedhu baay'ee nama ajaa'iba. Ka jedhan beektan yaa uummata keenya kan sin ajaa'ibu. Analleen kan viidiyoo kanallee na waraabsise jechuudha. Faannoon ka jedhaatii jirtu jechuudha. Yegaallaa mangisti ka jedhuuti jiran jechuudha. Mootummaa gaallaa mootummaa Oromoo jedhanii nu arrabsan. Oromummaa keenya san itti agarsiisuu qaba. Dhugaa Oromummaa keenya san itti agarsiisuu qaba. Oromoo waan nama gootu jechuudha. Federaala keessas kan galee isaanitti guutuu ni jira. Akkuma TPL san badanii jechuudha. Ni jira. Haa ta'u malee isaan walquba qaban tokkummaa qaban akka keenya aanaa haga godinaa haga federaalaa walquba qaban. Nuti hoo walquba hin qabnu adda babbaana. Laakiin immoo sirna Minilik nama nyaataa san yeroo as deebi'u jechuudha. Hundun keenya dura dhaabbatu qabna kana beekaa. Sirni Minilik nama nyaataa sun as deebi'uu hin qabu. Nuti kafeenu yoo jaalmarroon achi qabate. Yoo jaalmarroon achi qabate ni feena. Laakiin sirni nama nyaataa sun achirra deebi'uu no, I don't know. Warri gargaartan jirtu kana hin jirtanatti fakkaatu. Walloo keessatti ambulaansii keessaa waan nama godhan hin irraanfadhu yoomuu jechuudha. Nama akkam akka dhabne. Akkasuma Shaaroobii keessatti jechuudha kan akkas godhan. Ka Sambasee keessatti godhan. Ka Kamisee godhan. Ka magaalaa hedduu keessatti godhan. Ka Esaawoo Sadeen keessatti Haxaayee keessatti ka godhan jechuudha. Meeqa itti dhabnee qeerroo meeqa itti dhabnee ka harki irraa cite ka miilli irraa cite ilaa ammaadha jechuudha. Yaalatuu dadhabnee taa'atii jira. Sirni sun yeroo as deebi'u jechuudha dur dhaabbatuu qabna. Sirna nama nyaataa kan sirna bineensa sirna Minilik calii calanqoodhaa onnee keessa garaa keenya keessa jira jechuudha. Hin irraanfanne jechuudha waan godhan jechuudha. Hin irraanfanne seenaan galmeessee jira. Lafeen abaabilee akaakuyyuu keenyaa jechuudha achii kan eeyyatu jechuudha. Sirni sun yeroo deebi'u dura dhaabbatuu qabna. Hundinuu keenya sooshaal miidiyaa fayyadamtoonni sooshaal miidiyaa keessaa jechuudha. Sirni nama nyaataa sun deebi'uun gonkumaa hin ta'u. Gaafa deebi'u akkam taata yaa Oromoo? Dhumnee bakka teenyu hin qabnu. Isaan kun hoo safaaxaa milolli kun isaan biratti 4 kiiloo ni sheennaa har'aa burutti ni sheennaa ka jedhutti jiran jechuudha. Har'aa burutti 4 kiiloo ni sheenna. Xiqqoo takkatu nu hafe. Kiiloomeetira muraasatu nu hafe 4 kiiloo sheenuuf deemu. Sooshaal miidiyaa ilaa akkana bubbisanii akkana godhuu jiran jechuudha. Kana raasaa jiran. 4 kiiloo sheenuudhaaf jedhanii jechuudha. Akkana raasaatii jiran. 4 kiiloo sheenuu gonkumaa hin dandeessu faannoon. Gonkumaa hin dandeessu har'as borus. Laakiin hin dandeessu jedhanii taa'uu utuu hin taane irratti duuluu karaa danda'anii jechuudha. Faannoon eenyuuf hin toltu ilmaan Minilik. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Eenyuuf hin toltu. Hin irraanfanne kan Haxaayee keessatti makkana keessatti ta'an. Waan irraanfatamuume jechuudha. Uummatuma faannooti kan nu fixe. Kan biyya keenya irraa nu baasee qabeenyi keenya jechuudha. Nu saamee
kamakiinaa gubee, baajaajii gubee, mana gubee, nama gubee qottoodhaan saafiidhaan jechuudha. Kan nama fixaatii ture sun jechuudha. Ummatuma faannoo ilmaan milili Amaaraa tana jechuudha. Ummata faannoo jetteetii naannoo Amaaraa keessa sochootu jechuudha. 4 kiiloo sheenna jedhan sanuu jechuudha. Haqima isaanii ilaala. Haqimi isaanii jechuudha. Ka ummata Walloo irratti dhukaasa banan san bira darbee Yegaalaa Mangisti jedhanii halkanii guyyaa irratti duulanii karaa danda'anii wal gargaaranii 4 kiiloo sheennaa kiiloomeetira muraasatu nu hafe kan jedhan jechuudha. Waa'ee jechuudha. Kanaa yoo haasan baay'ee takka garaa nama gubu. Ummanni kun jechuudha. Haqima akkamiin maaltu isaan duuba jiru kan jedhu jechuudha. Wanni isaan duuba jiru maali? Maal abdatanii 4 kiiloo jedhan? Maal abdatanii humna akkam qabanii 4 kiiloo jedhan? Yoo itti yaadne jechuudha si ajaa'iba. Kanaafuu ummanni kun mee bakka isaan gaanis waliin ilaalla. Shaaroobii fi Dabra Birhaan keessatti lolli kun kan adeematii jiru jechuudha. Akkasuma immoo shabakaan neetworkiin guutumaan guututti cufameetii jira. Kamise haga baate haga jiille keessaa naannoo Amaaraa keessatti jechuudha. Guutumaan guututti kan cufameetii jiru. Nutis dhanne isaan keessa kan jiru. Kanaafuu ummanni keenya qeerroon Walloodhaa keessattuu asirratti qeerroon Walloodhaa wal quba qabaadhaa. Ummata keessaniif sagalee ta'a. Akkasuma immoo warrootan jechuudha sagalee taafii jirtan. Warrootan haga ammaan duraatis jechuudha kan quba qabaataatii turtasan jechuudha. Ummata keessan maal keessa ka jiran jedhanii maal keessa jiran jettanii kan odeeffataatii turtasan jechuudha. Akkuma sanitti itti fufaatii ummata keessaniif sagalee ta'a. Ummata keessan wal quba qabaadhaa. Gaafa faannoon achi as deebite kana jechuudha. Ummata keenya irratti wareegama qaqqaalii kafalchiisuu dandeesse jechuudha. Kanaafuu ummata keenya saniif sagalee ta'a isiniin jedha. Inshallah viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti like, share, comment godhuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Annaafi Wallooti warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan irra deebiin subscribe godhaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa. Turtii gaarii.